burqaa odeeffannoo haqaa. Akkam jirtan daawwattoota Bultuun Broadcasting Service har'a keessummaan kiyyaa keessummaa addaati innis Abdiisaa Baalchaati. Abdiisaa Baalchaa akkuma hundi keessan beektan duula afaan Oromoo hiikuu googilii irratti nama bobba'e keessaa namoota jajjabaa yeroo ammaan tanaa hojiirra jiranii obbo Abdiisaa yeroo kee fudhattee turtiin waliin godhuu keetiif ulfaadhuun siin jaa. Ulfaadhaa affeerra naaf gootaniif kabajamaa galatoomaa jechuun barbaada. Tolemee obbo Abdiisaa jalqabarraa haa nuti dulli afaan Oromoo hiikuu googilii kun yoomii kaasete kan eegale eenyuuf ammoo kan eegale namoota meeqa? Eeyyen duula afaan Oromoo googilii irraa kaasee waa'ee googilii kana yoo kaasnu sadarkaa san ga'uun dura ijoollee keenya dargaggoota keenya biyya keessaa biyya alaati afaan kun nu ilaallata dhimmi kun dhimma keenya jedhanii kafaltii tokko malee humna isaanii qabeenya isaanii sa'atii isaanii investi godhaa jiraniif kabajatu malaa kabaja guddaa kennuufiin barbaada. Itti aanseeti ijoolleen biyya keessaa ijoollee intarneeta Itiyoo Telekoomii kan akka intarneeta biyya keessaa kan akka maalitti jedhee ibsuu danda'a. Itiyoo Telekoomiin bara 2016 akka bishaaniitiin nama dhudhaa ture. Nan yaadadha. Itiyoo Telekoomiin hojjedha ture. Dhaabbata akka bishaaniititti mallaqa uummata keenyaa dhudhaa ture san keessa taa'aniiti dhiibbaa gochaa turan. Ijoollee kumaatamaan lakkaa'amantu jira, dargaggoota kumaatamaa hedduu jira. Ijoollee kanaaf kabaja guddatu mala uummanni keenya ijoollee kanaaf kabaja kennuu qaba jedheen amana. So ijoollee kanaaf galata galcheeti. Itti aanseen googiliin akkamitti dhufe hoo jennu googiliin dhufuu dura feesbuukitti dhufe. Feesbuukii afaan Oromootti dhufe. Feesbuukiin dhufuu dura gaafa tajaajila feesbuukiin tajaajila kenneeti afaanota garaagaraatiin tajaajila kennuuf biyyoota garaagaraatti biyya keenya keessatti bara 2016 baay'inaan biyya keessatti namni hedduu feesbuukii fayyadamuu eegale. Ani yuunivarsiitiitti bara 2011 afaan feesbuukii banadhu malee feesbuukii namni keenya hedduu fayyadamee afaan Oromootiin barreessuu ka eegalle hedduun keenya bara 2016. Gaafa bara 2016 feesbuukii barreessuu eegallu namni hedduu feesbuukii irra afaan Oromootiin waa barreessu qubee dogoggoraa barreessa ture. Qubee dogoggoraa barreessu kana akkamitti qubee kana sirreessuun danda'ama yaada jedhutu nu keessa deddeebi'aa ture. Yaada dogoggoraa kan qubee afaan Oromootiin feesbuukii irra barraa'u kanaaf furmaanni maali jennaan yaadnee booda ijoollee Itiyoo Telekoomii keessa jiran muraasa wajjin waliin mari'anneet piroojeektii afaan Oromoo irra waan tokko tokko maaf hin hojjennu dhaabbata teekinooloojii Oromoo maaliif hin bannu erga jennee mari'annee booda nuti humna dhaabbata banuu hin qabnu waan ta'eef akka afaan Oromoo irra maal hojjenna maal dandeenyeeti maal gochuu dandeenya jenneeti erga yaadnee booda afaan Oromootiin maaf hojjenneeti akka dandeettii qabu uummatatti agarsiifne yaada jedhu waliin mari'anne jechuu ijoollee kana wajjin nama 5 turre jechuu. Nama 5 san keessa piroojeektii walii qoonnee marsariitii afaan Oromoo hojjechuu appilikeeshinii afaan Oromoo hojjechuu waan karoorfannee booda nuti maal akka gochuu dandeenyu erga mari'annee booda nuti akka nama dhuunfaatti ofii kan kooti appilikeeshinii jalqaba appilikeeshinii seerluga afaan Oromoo baradhaa ka jedhu hojjedhe. Appilikeeshinii seerluga afaan Oromoo irraa namni hedduun fayyadamee
namni hedduu biyya keessaa biyya alaatii bilbilee maal waan akkana erga hojjechuu dandeessan maaf cadhiftan waa'ee afaan Oromoo kana namni biyya alaa jiru afaan Oromoo irratti afaan Oromoo barachuu barbaada bakka baratu hin qabu waan ta'eef hedduu yaaddofnee hanga amma rakkannee jirra jedhanii nan yaadadha maatiin tokko maatii awwadaa irraa gara Suudi Arabiyaa galeeti magaalaa Riyaad keessa 50 ol jiraatetu jira namni guddaani maatiin sun gara maatii maatii san keessa ijoolleen afaan Oromoo ni beeku garuu immoo barreessuuf dubbisuus hin danda'ani applicationii kanarraa ka'aniiti ijoollee daa'immaniif immoo sagaleedhaan akka hojjetamu yaada dhiyeessanii achirraan darbee applicationii afaan Oromoo baradhaa jedhu isa irraan dabarreeti qubee afaan Oromoo sagalee akka hojjetamus maatiin sun na dirqisiise qubeen sanis erga hojjetame OMN fa'a kabareeji kennanii gabaasa erga hojjetan booda waa'ee afaan Oromoo kun ajandaa ta'ee Awustiraaliyaa irraa Ameerikaa irraa namni baay'een bilbileeti erga waan kana hojjettanii gadi taa'aati waanuma kana hojjedhaa waan barbaaddanii isin qarqaarraa jedhaniiti namni hedduu bilbilaa turanii. Wanti sun mooraalii nu hiree waa'ee afaan Oromoo kana Wikipeediyaa dogoggora adda qabu waan garagaraa teenyeetuma odoo edit goonu Facebookiin bara 2016 afaan Oromooti afaanota afaan jaluu isaa gaafa ibsu maaliif afaan Oromoo kana ammoo iyyata galchinee dhiibbaan uumnu jenneeti biyya keessaa biyya alaa namoota garagaraa kakaafne ijoollee Awustiraaliyaa turantu ture ijoollee Kanaadaa Keeniyaa turantu ture ijoollee Kanaadaa turantu ture Saaphaloo Kadirfa Kanaadaa Keeniyaa ture Lalisaan Fagara Ameerikaa turanii ijoollee akkasuma immoo Awustiraaliyaa namoota garagaraa jira lakkaa'ee kan dhaqqabne ijoollee kanaan garee uumneeti gareen kun olii gadi walitti qindoofneeti Feesbuukitti iyyata galchine san immoo Feesbuukiin odoo piroosesii nutti hin baay'isin nuuf mirkaneesse afaanichi akka afaan hojii ta'u garuu immoo afaan hojii ta'uun dura akka afaanicha hiikannu jechoota ingiliffaa isaanii afaan Oromooti akka hiikannu nuuf fayyame jechoota irratti Feesbuukiin illee waan poostii godhee tureef afaan Oromoo irratti hiikadhaan hirmaannee fi biyya keessa biyya alaati gurmuu garagaraa hirmaanneeti hiikuu eegallee ani yoo xiqqaate OBN miidiyaa mootummaatiin yeroo sadii akkas intervii direct live kennee akkaataa namoonni hirmaatuun OMN irratti ijoolleen biyya Ameerikaa irraa akka yaada kennan goone OMN yeroo san biyya keessa hin seenne achirraan darbee immoo miidiyaalee garagaraatiin kafareejiin nuu kennameeti namni mooraalii horatee afaan keenya kana dhagahuu barbaada namni baay'een hamileen guddaa nuuf ta'e kana yoon jedhu pirojektii afaan Oromoo na koordineet godhe yookiin ana abbaan jechuu odoo hin taane pirojektiin kan uummataati akka ilma Oromoo tokkootitti gahee kan bahuuf ture. Odoma akkasitti jirru yeroo nuti ifanneeti afaan Oromoo gara Feesbuukitti hiikaa jirru yaanni Googilii kun immoo deddeebi'ee ka'a. Googiliin afaan garagaraa waan afaan gurguddaadhaan tajaajila kennuufi Googiliitti maaf cadhiftanii ilaaltanii ka'a. Gaafa kaan Googilii irratti iyyanni akkamitti akka kennamu akkamitti akka iyyannu erga ilaallee booda Googiliidhaaf xalayaa barreessine mucaan tokko Ameerikaa irraa mucaan tokko Keeniyaa irraa ani immoo biyya keessaa nama 3 taanee barreessine xalayaan barraa'e suni maneejimentii Googilii bira gahee maneejimentii bira erga gahee booda maneejimentiin qabiyyee search engine waan jedhamu jira Googilii irra search engine kanaan qabiyyeen afaan Oromoo ni jira qabiyyee afaan Oromoo ni jira jedhaniiti erga qabiyyee afaan Oromoo san barbaadanii booda qabiyyee afaan Oromoo hin jiru waan ta'eef afaanichi ulaagaa hin guutuun hin jedhan deebiin nu deebi'e jechuudha. Kaleessa moo dheengadda ilaalaan ture waan kana irratti xalayaa gaafas nu deebi'e yoo ilaalu na ajaa'iba har'a. Qabiyyeen waan hin jirree fi qabiyyeen afaan Oromootiin wal qabatu Googilii irra waan hin jirree fi afaanichi ulaagaa jedhamu hin guutu. Ulaagaa guutuudhaaf baay'inni uummataa murteessaadha. Qabiyyeen Googilii irra jiru murteessaadha jechuudha. Saniifuu afaan Oromoo.com weebsaayitii jedhamu hojjechuuf dirqame jechuudha. Afaan Oromoo weebsaayitii kana gaafa hojjechuuf dirqamu afaan Oromoo kun kan kafalamu doomeniin kan kafalamu
kanaan akkaawuntii nama naa bitu dhabee cinqiyaan arge himuu hin danda'u. Har'a yoo duuba deebitee yaadattu salphaa ta'u fakkaachuu danda'a. Doolara 25 ture. Doolara 25 kana nama kafalu dhabnee ji'a tokkoof walakka akkas ol turre jechuudha. Mucaan tokko immoo Waashingteen DC irraa hojii keenya erga dhagahee booda nu bilbilee waan akkana rakkattanii jirtan waan jedhutu jira waan ta'eef na eegi onlaayinii ma jedhee feesbuukii irratti daqiiqaa muraasa keessa akkaawuntii naabbanee akkaawuntii gaafa naabbachuun kan koo daangaadha jechuudha. Sanbooda weebsaayiticha erga laawunchi goonee sa'atii 24 booda abdii fi xeenaa yaadadhaa OMN irra baheeti weebsaayitiin afaan Oromoo akkanaa hojjetamuu isaa ajaa'iba jedhee yoo beeksisu guyyaa itti aanu Itiyoo Telekoomiin hojjedha siin jedheera. Biiroo seeneeti takka hojii mootummaan hojjenne jechuudha. Callisee dhaabadhee haasa'aa oole. Guyyaa guutuu Ameerikaa irraa, Awustiraaliyaa irraa namni hundi na bilbilaa oole jechuudha. Gammachuu irra namoonni. Namni keenya miidiyaan keenya isa qofa waan tureef namni hundi isa hordofa. Akka malee na bilbilanii hedduu hamileen kan koo I don't know gaafas lafarrallee waan ture natti fakkaatu ol siqee ture na fakkaate gammachuu guddaa ture. Mooraalliin afaan Oromoo irra hojjechuu akkasitti dhufe. Ilaal jalqaba dhaabbata teekinooloojii banuuf yaadde dhaabbata teekinooloojii saniin humna waan hin qabnee fi gara afaan Oromootiin dandeettii keenya uummatatti waan hin agarsiifnu maaf hin agarsiifnu yaada jedhutu Oromootitti hojjechuutti nu kaase. Wanti sun sadarkaa kana gaheeti amma yeroo ammaa Googiliin dhaabbata teekinooloojii addunyaatitti akka dabalamu sadarkaa addunyaatitti akka ol guddatuuf carraa waan bane natti fakkaataa jechuudha. Mee akkaataan galmee jechoota afaan Oromoo hiitan kana itti argattan maal fakkaata? Afaan Oromoo kun bal'aadha. Hirmaannan namoota isin gargaaranii maal fakkaata yeroo amma dubbannu kana? Eeyyen yeroo amma dubbannu bira odoon gahiini wanti yaanni kan koo hin xumuraniin gidduutti hafe Googiliidhaaf erga iyyata san galchinee maneejimentiin nu harkaa kuffise booda weebsaayitii afaan Oromoo kana hojjechuuf dirqama. Weebsaayitii afaan Oromoo kana qofa odoon taane ka Farhaan Abdulsalaam hojjete dikshinariin afaan Oromoo tokko ture jechuudha onlaayinii irra. Dikshinari afaan Oromootitti ture. Weebsaayitiin namni biraa hojjete yeroo ammaa kana nama sanii wal baree Oromiyaa 11 irra nama hojjetu jira. Weebsaayitii namni san hojjete jira. Weebsaayitiin kun sadii humna nuu ta'eeti Googilii dhiibuudhaaf dirqamne jechuudha. Weebsaayitiin sadiin sun erga humna nuu ta'e booda saniin cinatti wal qabateeti dhaabbata Afrikaa dhaabbata laangweejii irra hojjetu Zivo Learning kan jedhamu jira South Africa. Dhaabbanni Zivo kuni afaan Oromoo sadaffaa irra kaa'ee afaan Oromoo inni jahaffaa irra kaa'ee ture sadarkaa jahaffatti ramadeeti. Isaan dhaabbata top 5 jedhaniiti afaanota top 5 fi Afrikaa jedhaniiti afaan Oromoo keessa jiru afaanota garaagaraa irra hojjechaa turan. Afaanota isaa irra hojjetan kun sirrii mitii jenneeti mormii itti dhiyeessan jechuudha. Jalatti erga mormii dhiyeessee booda wanti ati haasoftu kun sirrii mitii fudhatama qabu hin dhageenyu erga naan jedhan booda Dr. Milkeessaa Midhaagaa yeroo ammaa Ameerikaa jira carraa argattanii gaafachuu dandeessu. Dr. Biraanee Masqal beekaa gulummaa yeroo san warri iskoolarii yeroo san afaan irratti hojjetan warra turanidha bara 2016 keessa jechuudha. Isaan itti yaameet waa'ee dhimma afaan keenyaa kana akka hubachiisan godhe jecha maneejimentii dhaabbata Zivo Learning san Afrikaa kibbaarra jiru san jecha. Erga sanii booda afaan Oromoo sadarkaa sadaffaa geeddarsiifne jechuudha. Erga sadarkaa sadaffaa geeddarsiifne booda Googilii enforce gochuuf carraa nuu ta'e jechuudha wanti san. Erga carraa nuu ta'e booda kana walitti qindeeffannee Googiliif gaafa gabaasa dhiheessinu maneejimentiin Googiliidha arjanti miitingii taa'eeti approve godhe afaanicha. Afaanicha approve yoo godhu ani ni hidhame beekta kumaandi poosti ture yeroo san Itiyoo Telekoomii keessaa fuudhanii na hidhanii ani hidhameeti gaafa ani hidhaa bahu projektii approve ta'eera garuu immoo gareen jaatanii guddichaa tokkos jira gareen biraatis immoo Googilii irraa dhaqee baajata Googilii yeroo san baajata ramadaa baajata Googilii irraa fudhateeti sochii eegalamee jira jechuudha. Haa ta'u garuu warrini Googiliidhaa jecha miliyoona tokko nuuf fidaa jedhe. Jecha miliyoona tokko afaan Oromoo irraa gara afaan Ingiliffatti hiikame nuuf fidaa hoo jedhu jecha miliyoona tokko kana wanti qindaa'ee lafa jiru hin jiru. Afaan Oromoo
giddugala qorannoo giddugala of danda'e waa'ee afaanii kana walitti kuufatee daatabeezii lafaa qabuun qabu. Waan lafaa waa hin qabneefi wanti jiru jecha miliyoona tokko kana dirqama Oromiyaa bahaa, Oromiyaa dhihaa, Oromiyaa kaabaa, Oromiyaa kibbaa bakka jiran hunda jechoota funaanuun dirqama ta'e jechuudha. Akka kootitti yeroo san garee jaatanii guddicha san hidhaa irraa bahee booda jecha 60,000 jecha na harka jiru fuudhee garee saniif kenne. Jechoota isaa walitti qaban saniin illee homaa baay'een deemne jecha 200,000 geessine jedhaniituma odoo siraachoon dhageessisuu deema. Gareen kun gogiliidhaaf jechoota galchee jennee odoo eegnu hin milkaa'inaaf gareen sun illee diigamee jechuudha. Warri mallaqa gogilii fudhates hin diigamee jechuudha. Hinaaf piroojeektiin 17 jalqaba adda citeeti hanga 2021 hafe jechuudha gidduutti. Sababni hafeef anuyyuu warra dikshiinarii garaagaraa qabu namoota garaagaraa namoota meeqa bira deemee jechoota miliyoona 1 barbaannaa nuuf kennaa jedhee hin qabnu naan jedhaniiti waajjira mootummaa kanarraa waajjira giddugala aadaa fi turizimii irraa Geetuu Wayyeessaa nama jedhamu jira hoogganaa aadaa fi turizimii ture. Waan guddaa hojjechaa hojiin kun nu barbaachisaa koottu jedheeti giddugalli aadaa fi turizimii Oromiyaa giddugalli aadaa amma Lagaharri baname kun yeroo san haaraa banameera waan ta'eef biiroon achi kennamuufii qaba jedhee fuudhee qaama ofii harkaan qabeeti jaraaf na kennee deeme jarri biiroo naa kennuuf qophiin turre biiroo na dhorkatanii ji'a 5 na deddeebisanii beellamaan achi booda biraa deeme erga biraa deeme booda websaayitii afaan Oromoo sanis laawunchi goonee karaa googiliitiin odoo piroosesii eegalaa irraa hidhame saniyyuu san booda xumura irratti hojii ta'ee ka ture jara aadaa fi turizimii kanaan waan kana nu qarqaara yoo jennullee nama sii beellamu malee waan qabatamaa nama lafatti argitu waan hin jirree fi bara 2021 baay'een gaddaa jechuudha. Kabiyyaa 7 tokko dura darbe san keessa seennee gaafa keessa seennu ani waan OMN irratti miidiyaa garaagaraa irratti dhimma afaan Oromoo kana dubbataa waan tureef hawaasni keenya namni baay'een yoo na argu googilii afaan Oromoo maaf jijjiiru diddee maali akka ani nama dhuunfaatitti akka waan ofii ani gaduma fuudhee kaa'uu danda'uutitti nan lolaa turan. Namoonni gurguddaan keenya waan turiif waan dandeenyu gochuu qaba jedheetuma ajandaa kan koo godhadhee hanga danda'u yaaluu eegalee san booda bara 2021 keessa fulbaana keessa afaan keenya maaliif nu fayyamtanii kaataniiti addaan nu jalaa kuttan jedhee xalayaa barreesseef jechuudha. Erga xalayaa barreesseefi booda afaan keessan nuti addaan hin kunnee kunoo har'arraa hiikkachuu dandeettan jedhaniiti gadhiisa isaan daataa. Gaafuma san viidiyoo isaa hojjanneeti misiraachoo ibsine jechuudha uummatatti ijoolletti jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra wal jalaa fuudhamee hiikuu eegalan namoonni hedduu. Onlaayinii akkuma feesbuukii bakka jiramu waan hiikuun danda'amuu fi erga hiikuu eegalame booda anatu deebi'ee of duuba deebi'ee jechuudha. Wanti of duuba deebi'ee fi afaan Oromoo kaaba kibba baha dhiha jechoota garaagaraatii fi loqooda yookiin hedduu qaba waan ta'eef hayyoonni Oromoo kallattii hundarraayyuu hirmaachuu waan qabaniif hayyoota hirmaachifnee hiikna. Akka afaan kanaatitti piroojeektiin guddaan kana caalu hin jiru jennee waan turreef propoozaala barreessuu seenee jechuudha hojii addaan kunne. Hojii san beeksisuullee dhiifneeti waan hunduu akkuma qabbanaa'ee tursiifne jechuudha. Silaa yoo tan hojii eegaleera shakkii tokko malee. Erga tursiifnee propoozaala qopheessinee booda propoozaalicha san xumurreeti hayyoota garee wayii qindeessineetti garee wayiitti dabarsine. Haa ta'u garuu immoo wantichi beeksifamee qilleensarra oolee waan jiruuf viidiyoo isaa yuutuubii irratti akkaataa hiikamu waan kaa'amee jiruufi namni sanuma ilaaleeti jajjabaateeti hiikaa ture bakka garagaraati. Maaliif fedhii isaa googilii irratti afaanichi arguu waan barbaaduuf jechuudha. Haaluma saniin odoo nuti hin beekin hayyoonni kun qindaa'aniiti garee uumanii yuunivarsiitii Finfinnee waliin mari'anneerra, yuunivarsiitii Wallaggaa waliin mari'anneerra, yuunivarsiitii Mattuu nama yuunivarsiitii hedduu naaf jiraniiru. Oduma akkasi jirru afaanichi sadarkaa gara xumuraa irra gaheera jedhee dhaabbatichi dheengadda beeksisa baaseeti qilleensarra nu oolche jechuudha.
sadarkaa beektaa tiraansleeshinii irra gaheeraa jedhe. Jecha gara 29 hiikameera. Garri 130 ammoo appiruuf ta'eera. Kun immoo googilii irra galuudhaaf afaanota googiliin bara kana afaan 126 tajaajilaaf dhiyeessaa jira. Afaan tajaajilaaf dhiyaataa jiru keessa hiika ka jalqabeeru afaan 126. Afaan 126 keessaa immoo bara kana afaan 25 tajaajila eegalsiisuu barbaannaa jedheetti ibsa baase dhaabbanni. Waggoota 5 darban keessatti shanan darban keessa afaan 5 qofatu afaan hojii ta'e akka dhaabbata googiliititti. Kana jechuun dhaabbata googilii irratti afaan hojii ta'uuf hagam akka ulfaatu asirratti tilmaamuu hin danda'ama jechuudha. Ulaagaa barbaachisaa irratti hojjechuu barbaachisaa investi gochuu barbaachisaa jechuudha. Bara kana afaan 25 afaan hojii gochuuf hojjechaa jiraachuun dhaabbatichaa immoo isa keessa afaan Oromoo afaan 25 keessaa afaan tokko ta'uun immoo uummata keenya akka malee wanta hamilee toru waan ta'eef kanaaf miidiyaa irratti dubbachaa jirra jechuu barbaadeeti. Tole afaan Oromoo hiikamuun kun faayidaan isaa akka nama waan kana itti seenee hojjetaa jirutti maali Abdiisa? Bifa gabaabinaatiin mee? Dubbadhee ture bakka garagaraatitti afaan Oromoodha jechuudha. Afaan Oromoo hiikamuun isaa afaan addunyaatitti dabalamuun isaa faayidaan isaa maali yoo jenne addunyaan tun ganda tokko ta'uu deemti. Irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Addunyaan tokko ganda tokko ta'uu deemti. Ganda tokko ta'uu deemti yoo jennu bakkuma jirru afaan keenyaan gurgurannee afaan keenyaan bitannee afaan keenyaan waan feene fayyadamu. An Chaayinaa yoo deeme afaan Chaayinaa yoo hin beekne afaan Oromoo yoo an dubbadhe namni afaan Chaayinaa beeku na hubataa jechuudha. Waan tajaajila barbaadu Amaazoon Ameerikaa dhaabbata Ameerikaati. Amaazoon irraa afaan Oromooti ajajachuu danda'uu qabaa jechuudha. Yoo afaan kana gochuuf immoo of ta'eeti addunyaa dabalamuu qabaa jechuudha. Of ta'ee addunyaa dabalamuu fi afaan kan koo qabadheeti addunyaa dabalamu. Yoo afaan Oromoo dhiiseeti ka dabalamu taate afaan Ingiliffaatiin ka dabalamu taate Ingiliiziin ta'a yookiin immoo Ameerikaawii ta'a malee Oromoo dabalamu jechuudha. Yoo qabadhee ka dabalamu afaan Araba ta'ee seena waan ta'eef of ta'ee seenuudhaaf eenyummaa kiyya qabadhee afaan koo qabadhee seenaa koo qabadhee seenuudhaaf afaan Oromoo afaan hojii mana sanii gochuu qabaa jechuudha. Addunyaa itti dabalamuu deemu tana afaan kiyya yoo qabadheen seenii eenyummaa kiyyallee dhiisee seena waan ta'eef of qabadhee dabalamuuf afaan kiyya dabaluun barbaachisa jechuudha. Afaan 200 afaan 3,000 akka addunyaatitti afaan 6,900 oltu jira. Afaan 6,900 ol jiru kana keessa afaanonni 3,000 wayii waggoota 10 dhufan keessatti hin du'u jedhameera. Waggoota 10 dhufan waggoota 10 tana jecha umriin tun yoo rabbi nu tursiise arginaa jechuudha. Waggoota 10 kana keessa yoo afaan kunniin ka du'u taate afaan du'u kun ummanni afaan kana dubbatu lafarraa dhumeeti odoon taane gara teekinooloojiitti dabalamuuf ummanni dhiisee gara afaan teekinooloojiitti waan galuuf jechuudha. Afaan Oromoo afaan teekinooloojii hin galu jechuun nutillee afaan Oromoo dhiifneeti teekinooloojii gallaa jechuudha. Yookiin Ingiliffaan yookiin Amaariffaan yookiin afaan wayiiti afaan guddate wayiiti gallaa jechuudha. Gaafa afaan sanii galte eenyummaa kee afaan kee safuu kee seenaa kee dhiiftee garas galta waan ta'eef ofii kan keetii waan barbaadde waan gochuu dandeette qabatteetti seenuu hin dandeettu jechuudha. Haala kanaaf of taatee dabalamuuf afaan kan kee dursiteeti addunyaa dabalta waan ta'eef dirqamni jiru afaan kan kee garasitti fidatta jechuudha. Amma Ingiliffa saayinsii fi teekinooloojii yeroo ammaa qo'annoon garaagaraa afaan Ingiliffaatiin geggeeffamu. Irra baay'ee maaliif isaan aarsaa barbaachisu kafalaniiti afaan isaanii guddifataniiru. Afaan kanatti dabaluuf qo'annoo afaan sanii hojjetame fiddee hojiirra oolfatuuf afaan kan kee Ingiliffa irraa qajeelumatti gara afaan keetti jijjiiramuu danda'uu qabaacha. An amma Ameerikaa yoo deemee jedhe afaan Oromoo
Ingiliffa beekuun dirqama ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif waa an afaan Oromootiin dubbatu warri Ingiliffaan dubbatuun hubata waan ta'eef gaafatan jechuudha. Tole. Adeemsa akkasiiti jira. Tole abdii samee imala haga ammaa deemtaniif kan isiniif hafe yoo madaallee kamtu baay'ataa kabiraa kutaa isinii hafe itti duulanii xumuruuf maal godhuu qaba hayyoonni Oromoo maal godhuu qabu Oromoon akka waliigalan maal godhuu qabu namoonni waa hubatan. Imalli hafe amma gabaaba. Imalli hafe gabaaba yoo jedhu milkaa'ina xumuraa ga'aa jirraa jechuu miti. Afaanichi caaseffama seerluga sirna afaanii eeggatee sadarkaa amma gahee lafarra hin jiru jechuudha afaanichi. Nuti gaafa gogili iyyannu jechuudha. Uummata miliyeena 70 dubbata Afrikaa keessaa jenneeti iyyanneerra. Kun immoo dhugaa lafa jiru. Ragaa qabatamaan harka jiru jechuudha. Afaan kun odoo hin du'in sadarkaa kana ka gaheef uummata haganaatitti dubbataaf. Garuu immoo caaseffamni afaanii qorannoon saayinsii fi teekinooloojii afaan kanaa hojjetame wanti lafarra jiru homaatu hin jiru. Homaatu hin jiru jechuun giddugalli waa'ee afaan kanaa yaadda'u hin jiru jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojiin tokko odoo waa'ee afaan kanaa qorateeti mana dhuunfaa keessa ol kaa'ata yoo ta'e yookiin immoo biiroo ofii keessa jiru ol kaa'ata malee bakka uummanni itti fayyadamu bakki kaa'amu hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa intarneet irraa daataabeezii of danda'een qabu afaanichi jechuudha. Kanaaf anqoma dhiibeetii weebsaayitii waggaa 5 hojjedhe ispoonsar godhee sadarkaa kanaan ga'uuf gangoo weebsaayitii afaan Oromootiin kan dubbadhuuf jechuudha. Odoo kanaa olii ka biraa jiraateetii bar weebsaayitiin sunuu hin jira waan ta'eef hankiyyan dubbadhu ture jechuudha. Kanaafuu afaanichi giddugala afaanii giddugala ofii isaanii qofa barataa yuunivarsiitii irraa yeroo ammaa akka Itoophiyaatti fakkeenya yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromootiin haga sadarkaa sadaffaa yuunivarsiitii Wallaggaa Bardeen Gaddaa haga sadarkaa sadaffaa kenneera. Haa ta'u garuu giddugala qorannoodhaa giddugala ragaa godhachuu danda'an tokko hin jiru intarneeta irra jechuudha. Jaarsota warra durii maanguddoota baadiyaa keessa deemanii intarvii godhanii riisarchii dhiyeessuu jechuudha ijoolleen kun. Riisarchii PhD ittiin eebbifamanuyyuu maanguddoota irraa fudhachaa jiran jechuudha. Kana jechuun afaanichi giddugala bakka gadhaabate wayituun qabu qilleensa irra jiraa jechuudha. Uummanni afaan dubbatu qaba. Afaan dubbatu qabna malee afaanichi waan lafarra taa'e homaa hin qabu jechuudha. Hojii guddatu barbaadamaa hojii guddaa eegama jecha afaanicharra. Ani akka ogeessa teekinooloojiitti haasa'aa jechuu gaafa waa'ee rakkoo isaa sadarkaa inni irra gahe haasofnu kana akka ogeessa teekinooloojiitti haasa'a. Ani addunyaa waliin waan takkaarfatuu qabuuf sabichi teekinooloojii dabaluuf qofa hojjechaa jira. Waa'ee seerlugaa, waa'ee caaseffama afaanii, waa'ee hanqinoota jiranii, waa'ee barbaachisummaa isaa afaan waaltessuu giddugalatti afaan tokkocha fiduun dirqama waan ta'eef waa'ee sanii irratti warra ogeeyyota afaaniitii hojjeta waan ta'eef anummoo addunyaa waliin tankaarfachiisu yoo nuti walii itti gallee jechoota dogoggoraa hedduu irrallee fudhanneeti addunyaatti achi finnu addunyaa akka afaanicha dubbatu qofan barbaadaa jechuudha. Gaafa addunyaa afaan dubbatte afaan keenya tartiibaan adeemsaan sirreeffanneeti garana finna jechuudha. Alatti afaan kun afaan dhalattu ummata baay'eetu dubbata malee hojiin hojjetame homaatu lafa hin jiru jechuudha. Kana jechuun hayyoonni sadarkaa afaaniititti haga lubbuu aarsallee kafalan jiru kan qorannoo baay'ee walirra guureetii hojjetee hagana walitti tuulellee jiraachuu danda'a. Sun if garuu immoo qabatamaan lafarratti gadi ba'ee nu fayyadaa hin jiru jechuudha. Kana gochuuf immoo saayinsii fi teekinooloojiin deeggaramuun dirqama jechuudha. Sadarkaa isa irra hin geenne waan ta'eef. Sadarkaa sanitti akka bahu dhiibbaa dandeenyu gochaa jirra. Waan dandeenyuun goonaa hadhas borus ni goonaa kana beekuu qaba namni kamuu. Kanarraan kan hafe afaanichi amma nuti waggaa 5 yaalii goone yaalii waggaa 5 goone kun haala salphaadhaan sadarkaa eegnu ol deemneera sadarkaa eeggamu ol jechuudha. Gogilii irra galchuudhaa fi ulaagaa baay'ee immoo uummanni keenya baay'achuun isaa dhimmicha karaa nuuf salphiseera waan ta'eef bara kana afaan hojii ta'uu isaa shakkiin tokko hin jiru. Afaan hojii gaafa ta'e dogoggoroota baay'ee waliin
qilleensarra oolaa jechuudha. Fadhu rakkoo amma kaaste kana keessattuu biyya keessatti jiddugala qorannoo dhabuun afaan kana miidhaa akka jiru kaastee jirta kun akka hiikamuuf mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanni jettu jira. Akkasuma immoo hayyoota Oromootiin waan amma itti gara xumuratti deemaa jirtan kana itti hirmaatanii akka goolabaniif yaamicha kee xumuraa maali? Eeyyen yaamichi xumuraa kan koo mootummaa naannoo Oromiyaatii miti hawaasa Oromoo hundaafuu afaan jechuun eenyummaadha. Afaan jechuun maalummaadha. Namni afaan hin qabne sagalee hin qabu jetti toltuun yeroo adda addaa irra deebitee kan dubbattu. Namni afaan hin qabne sagalee hin qabu jechaani namni afaan hin qabne waan addunyaatti ofii muun hin qabu. Anneeti addunyaatti dabalamneeti nuti saffisaan guddachuu hin dandeenya akka dhuunfaatitti. Garuu immoo akka sabaatitti addunyaatti of dabaluudhaaf afaan Oromoo qabannee dabalamuun dirqama jecha. Kanaafuu afaan keenya qabannee itti deemna jecha. Gaafa Ingiliffa fudhannu afaan hin qabnu waan ta'eef sagalee wayiituu hin qabnu hirkattuu taanaa maxxantuudha. Maxxantuun homaan gootu. Maxxantuun jirma ta'uu hin dandeettu waan ta'eef. Kanaaf jecha afaan kuni afaan sabaati. Afaan kaafaa ootii miti. Afaan abaa ootii miti. Afaan bilchiginnaatii miti. Afaan badhaadhinnaatii miti. Afaan musliimaatii miti. Afaan kiristaanaatii miti. Afaan Oromootii jechuudha. Oromoon Oromummaa isaatiin afaan isaatiin waan danda'u gumaachuu danda'utu irraa eeggama jechuudha. Ani uf ta'eetiin wajjin jiraachuu danda'u qabaa. Sabummaan kan koo, eenyummaan kan koo, maalummaan kan koo sirni gadaa walii itti fufuu qaba namni jedhu afaan ofii irra investi gochuu qaba jechuudha. Dandeettii qabu dandeettii isaa investi gochuu qaba jechuudha. Kan qabeenya qabu qabeenya investi gochuu qaba jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraa itti deddeebinee gaafanneerra. Waan nama lolloojjisiisu jechuudha. Odoo waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin haasa'amu dhimma afaaniitiin wal qabatee waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa bal'inaan ka'eetii nama lolloojjisiisa. Proposal Akaadaamii Afaan Oromoo mucaan tokko mucaan PhD hojjetu qopheessee yeroo meeqa itti deddeebi'ee nama isa dhaga'u dhabeera. Akaadaamii Afaan Oromoo dhaabuuf jechuudha. Dubbisuu dandeettu Fedhasaa Taaddasaa mucaan jedhamu jecha PhD Yuunivarsiitii Finfinneetti hojjeta. Kanaaf ani ofii kan kooti biiroon siyaa kennamu jedhanii ufumaan waamaniiti biiroo naa kennuu didanii mana sanii bahee deemeetu jira jechuudha. Isaa wajjin baay'ee dadhabuun barbaachisaa miti jechuudha. OBN yeroo sadii ol waa'ee afaanii kanarra affeeraniiti haasofneeti hooggansi dhimma kanarratti rispoonsii kennan jiru jechuudha. Kanaafuu mootummaan badii kana godhe yookiin immoo hanqina kana qabaa amma waa'ee hanqinnaa qaaquu kana jaaladhan. Ofii kiyyaa aarsaa barbaachisaa ta'e waan dandeenyu haa goonu. Namni qabeenya qabu qabeenya isaatii invest haa godhu. Namni dandeettii qabu dandeettii isaatii invest haa godhu. Proposal Gogilii kanarratti projektiin Gogilii kana caalu hin jiru waan ta'eef hayyoonni gurguddoon yuunivarsiitii adda addaa irraa akka hirmaataniiti afaan kana irratti hojjetan. Afaan kana afaan sirrii ta'e hiikaan sirrii ta'e Gogilii kanarra akka galu jenneeti proposal qopheessine dhaabbilee garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa garuu immoo kaan karaa kiyyaan qaba ka jedhu jira. Kaan immoo waa isin barbaachisu isinii guunna jedheetum nu gaggeesse hanga namni xabbee hin jiru jechuudha. Afaaniif waadaa galuu irratti namni qe'ee ta'e nagaa hin jiru bara. Qabatama irratti garuu hin jiru jechuudha lafarratti. Kanaafuu of ta'ee namni dabalamuu barbaadu waan danda'u yoo godhe gaarii. Yoo gochuu dhiise sadarkaa kana geenyeerra abbaan fedhe nu dhaabuu hin danda'u jechuudha. Abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u waan kana. Sadarkaa beektaa tiraansleeshinii irra jira. Beektaa tiraansleeshinii jechaan sadarkaa siisteema tokko yeroo xumurteeti hawaasaaf gadi lakkisuuf jettu dogoggorri eessa jira hanqinni eessa jira kamtu sirrii miti waan jedhu sadarkaa yaaliiti jechuudha. Yaalii irra jirra jechuudha. Odoo jaalate abbaan fedhe yoo lolloojjifate yookiin waan fedhe jedhe bara dhufa afaan Gogiliiti jechuudha. Kanaafuu kan ofii mi'aayee Oromoo of gochuu barbaade ofii
dabalamuu jechuudha. Yoo hin barbaanne dhiisaa galata hin qabdanii jennaan sadarkaa san geennee irra jechaama. Abdiisaa hangaafilee koo xumuradhee wanni hafe jettu yoo jiraate tarii. Wanni hafe immoo dabalataa wanti hadhaamu yeroo baay'ee waa hadhaamu dargaggoota keenya dargaggeessi keenya akka waa uumuu danda'u akka waa hojjechuu danda'u akka dhimma ofiitiif taa'ee nama biraa eegne dhaamuu barbaadaa jechuudha. Dargaggeessi keenya an kana hojjechuu hin danda'u an kana natti ulfaata an kana hin beeku an waan kana hin baranne an waan kana na ilaallatu an dhimmi kun wanti akkasii hin jiru lafa kanarra. Dargaggeessi humna qaba dheessee jala bahuu danda'a ari'ee qabuu danda'a. Dargaggeessi keenya sammuu isaa sirreessuu danda'uu qabaa jechuudha. Akka kamittuu ogummaa kiyyaan an tekinooloojii dandeettiidhaan nama kamuu caalee yookiin immoo nama kamii olii miti. Garuu immoo ogummaa tekinooloojiitiin waan kamuu hojjechuu danda'a. An of qophiidha jechuudha ogummaa isa irratti. Biras darbee kunoo afaan Oromoo irratti illee gahee kan ba'aa jira jechuudha. Yeroo ammaa onlaayinii irraa kafaltii kafalamu jira hojii garaagaraa uumachuu dandeenya biyya keessa hojii hin qabnu jennee ta'ennee boohuun hin barbaachisu jechuudha. Ji'a 2 ji'a 3 fudhanneeti tekinooloojii irra leenjii fudhanneeti ogummaa isa horanneeti hojii uumachuu danda'utu nurraa eegama jechuudha. Nuti eenyu gadi nuti waan hojjechuu dandeenyu kan irratti itti gaafatamummaa responsibility waan jedhu qabaachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu dargaggeessi keenya cimuu danda'uu qaba. Miidiyaan keenya cimuu danda'uu qaba. Miidiyaan keenya dorgomaa ta'uu danda'uu qaba. Sadarkaa yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaa jedhamee laga qaxxaamuree addunyaa waliin jiru waan addaa waan qabu baajata yoo qabaateef yoo nu caalle al itti murteessinee jennaan humna keenya investi goonee fiduu dandeenya jechuudha. Sadarkaa sanitti yaaduu danda'uudha qabna jechuudha. Isinillee dabalatee jechuu kan kooti. So jabaachuun irraa eegamaa jechuudha. Yeroo ammaa rabbii faranjiin illee nama jabaate qofa qarqaarti. Profeesar Mararaan kan jedhe kun jecha dhugaati. Kan amanuu danda'uu qaba namni keenya. Yoo hin jabaanne abbaan nama qarqaaru hin jiru. Karaa irra nama bira darba abbaan hundinuu jabaachuun barbaachisa. Kan xumuradheera. Seerra naaf gootaniif galatooma. Hawaasni keenya dhimma afaan kanaa afaan dhimma ijoo godhatee irratti yaaduu qaba. Ifannaa kennuu qaba. Nuti eenyu gadiyyuu miti. Sadarkaa Afrikaatittuu uummata miliyoona 70 oli afaan kanaan itti booneeti qoma dhiibee dubbata. Keeniyaa irraa uummata miliyoona 1 wayii jira. Taanzaaniyaa irraa miliyoona 5 jira. Ugaandaa irraa uummata jira. Ijiptiin irraa uummata jira. Uummata keenya afaan kana dubbatu hunda walitti finnaa jechuudha. Amma kana booda deemna jechuudha. Hanga uummata kana walitti qabneeti sadarkaa uummanni kun of lama isaatii walii haasa'uu danda'uu gahutti jechuudha. Kanaafuu hamilee horachuun barbaachisaa ulfaadhaa galatoomaa jechuudha. Tole ogeessa tekinooloojii obbo Abdiisaa Baalchaa yeroo kee fudhattee waa'ee hiikaa googilii afaan Oromoo irratti turtiin waliin gooteef hedduun si galateeffadha ulfaadha. Hojii keettis milkaa'e. Ulfaadhaa galatoomaa. Tole daawwattoota keenya turtiin obbo Abdiisaa Baalchaa waliin geggeessine isaan gammaa daawwattan ture waan hordoftaniif ulfaadha. An Badirii Yusufi qophii biraatiin wal agarraa nagaatti horaa bula. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.